الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين إسلاما دامسي يوخان يادجيسني أرانتنا مال لالجزا وجتن dubartoota laalchisa dubartoota bultii jaaranii fi kan jaariniis waan barachuu isaan irratti jiru jechuudha. Wanni dubbachuu barbaannu dubartiin jannata feetu tan abbaan manaa karratti hin fuune feetu maal tahuu isii barbaachisa tan jettu waliin hordofna. Dubartii islaamaa irratti wanni waajibaa rabbiin quraanaan dubbatee maal jee yeroo dhiira dubbatee الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا جيتي فالصالحات نيجليج دبرتي صالحة نيجلي دبرتي صالحة جتون تنمان أوفني تابا منسي أوفر رمبافني تن الرب سني تنجتها من جنيني يوم يو صدى ربي دبجتي سجالته صالحة وقاس إنجان حرام الراتم فقاتي حلال تهجتو تنكالي با منسي قوتو تنكالي ساتين على تبكتك كنديني توان قوتلي إسام مريت مليه نقولي جدو سن صالحة جامت. الصالحات صالحة توران كانت خطات جدو ربي صدات خطاته ربي جل بتم تورا قالي ربين وانت جندني دني جدو جرو بام منابرين حافظات للغيب بما حفظ الله أبام منابر براديمس بره الدولة يوتي أبام مناجراني قاميسي افتيسيت قاميسي زنان قوتو بيرتي سندون قطو بيرتي سنشو قمتيتو يوم يوتانا نبا منا برايرو وقباتي بالبلان تهوس نما براتين يوخاك جنجنو آسيسو اتن ففتيتو وارب صداق تبجيشا يون إيرادو بفتوس قطري آجات دبفتي يو هاجار راكباتي سورا يرو دبفتوس سغليسي خدين قبني كان كفلا دادان جنة سرتي خبجاران نما دبفتي دبرتي صالح جامتي أماس يروبا منا برنجر إفتيسيتي يروبا منا جروس يقول منا جرو منا ساني تيسيتي إساس نتيسيتي يجو خير رتي سغرغاري صلاة رتي سغرغارتي خرم الزيدا جتيني جروهن داو جتو منا سيخيستي منا سيخيستيس يو إلمان قباتيس قدسان هير شريعات قدفتي مالف أبا منا خانوني كالي قوتو فرب صدايا كالي قوتو har'a dubartiin akkanaatun dubbarraa harka takka yoo horkattee jabaattee jiru. Tanuma abba jaarsi yoomiin tana firraa irra fuudhama yaada numa hiraara jechu yoomiyyuu taanaan gammachuu irraan harkatu mana keessatti yoo nyaata goote huccuu mana nyaataatiin dhuftee bira teessi guyyaa tokko yoo tolfattee baatii takkan tolfattu akkana jechuu haalli jirudha. Abbaan dhiirti tun akka Abdallah ibn Abbas jee haadha mana kiyyaatti bareeffachuun fedha akka isiin naa bareeffachuu feetti radiyallahu anhu. Maaliif dubartiin jaarsaa bareeffachuun kun dirqama isii irratti jiru. Maaliif jaalalatti tun yeroo duroo ol fuudhan qofa wal jaalanna jaanii egaa aruuda bahan wal jibbuu osoo hin taanetti jaalatti ka illiitii yoomiyyuu taanaan bishaan jala guuruu seetti jaan. dubartiin tu yoomiyyuu taanaan hatta afaan isii keessatti illee waan ajaa'aa nyaachuun qabdu akka shonkortaa haa ta'u jechuudha. Maalayyaa gaashiishaa dhuguu turaa dhiisi. Dubartiin amma shiishaa harkitti yeroo inni alaa dhufe isin qaruuraasii tartiiba godhattee teessi asii shiishaa isii ol qabdi inni waan kana isumarraa waan qabdu jechuudha. Afaan bariisaa kaatee irraa gachiif fedhii irraa kachuun ni jabaatti waan biraa dhiisi jechuudha. Tanaaf obboleen keenya Rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jee dubartiin takka yeroo itti dhufte akka jeen ati abbaa manaa qabdaa jeen jennaan bakka jirtu filaali jeen khadmaa isaa waan irra jirtu filaali jeen inni jannata keeti yookaan ibidda keeti jeen yoo tajaajiltee qaalii rabbii gootee isa keessa rabbi sodaattee rabbiif jecha qaalii isaa yoo goote hatta innilleen aamuufachiisu jechuudha. Saniifuu qaalii isaa yoo goote warra jannataati. Eega qaalii rabbii goote jechuudha. Waan rabbi jaalachiisaa keessatti qaalii jaarsaa godhuu qabdi. Waan rabbi dallansiisaa keessatti immoo godhuu qabdi jechuudha. Tanaaf yoo qaalii isaa kadittu taate hamma feetellee salaattee soomantu akkasitti warra ibiddaa ta'uu garsiisan jechuudha. Maaliif qaaliin jaarsaa waajiba dubartii irratti jiru. تناف رسول صلى الله عليه وسلم مالجان
dubartiin yeroo idaa sallati maraatu 5 hasarat shanan salaati sirritti ji'a ramadaana waggaa soommantee qaalii rabbii eeggootee farjii ishee zinaa godhuu dhabdee yoo tiifattee qaalii abbaa manaa yoo gootee jannata kafee keesseen jaaniin jechuun eega salaata sii sirri salaatee soomana soomantee qabaattu zakaa baafattee dandeessu hajji yoo goote kophaa osoo hin taanetti maharamaa wajjin jechuudha akkuma isin hubaytani suni san booda wanni isii irratti jirtu qaalii abbaa manaati nama keetiif yoo jaan wanni feeti ala kanaa yoo taate mana sanirraa gabbahuu hin qabdu ayyaja abbaa manaatiin malee waan takka godhuu yoo feete qaalii isaatiin malee godhuu hin qabdu qaalii abbaa manaa godhuu qabdu mana keessattis yoomiyyuu taanaan siin jaaladha barruu barreessuun haa ta'u akka gartee inni kun irratti hin fuune itti isii tana jibbine ta'uu qabdi yoomiyyuu taanaan boona dhiisuu qabdi rabbi sodaachuu qabdi rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jee dubartii warra jannataa irraa isin odeessuu jeeti tandeessu jechuun jaalatamtuu tadeessu tandees beekadhu ta ilmoo rabbiin hin kanniniifis qaalii rabbi yoo goote warra jannataati inshallah tanje oggaa jaarsi siimiide itti roorrise yoo sokkite haatee deebitee kanni jalan deene jechuu deebitee shilimiin nan qabdu akkami hirribni na fudhata yoo akinarraan jaalanne jettiin abbaa mana isii kanaan jettiin mana isiitti deebitee jechuu harkita yarka keessa jira hirribni nan qabu amma akinarraa jaalattutti jetteeti jaalala isaa barbaadde jechuu sodaa rabbiitiif jecha jannati seenuudhaaf jechuudha kanaaf dubartii islaamaa irratti wanni jiru yoomiyyuu taanaan qaalii abbaa mana isii godhu qaalii abbaa mana isii godhu waan rabbii jaalachisaa keessatti isa arraba isii irraa tiifachuu oofuu dhabuu hoggaa waajeen jechuudha dubartiin gariin amma yoo waajaaniin hatta nyaata yoo gaafate ejji gannurraa hin beeknusiif jechuudhaan oofa takka irra baafti maaliif wanni isiin heerumteef ilmoo irraa harkachuu qofa waan ta'eef yoo haa'u gartee hiriyaan xiyyataan duute taan deeyse jechuun ilmoo itti seenu yoo bultu manuma namaa mana kophaa galuuf wandalaatummaa dadhabe jechuudhaan heerumuu kanuma taati ammoo jaalalaaf yoo namni heerumee bultii jaaree jannataan rabbi irraa barbaade yoo kan jedhu taate yoomiyyuu taanaan abbaa manaatti garan galu jechuudha dubartii islaamaa wanni isin irraa barbaachisu yoomiyyuu taanaan abbaa mana keessanii waggaa alaa dhufe simachuu barbaachisa jo ganama na biraa deema osoo hin taanetti dhungattee qeebaluu qabda abbaa mana keetiiti yeroonni alaa dhufe jechuudha yoomiyyuu taanaan shittoo mana kee keessattis dhabuun qabdu waan urgoytu mana kee eega tolfattee qaama kee eega tolfattee abbaa mana keetiitis quba qabaachuu qabda gariin abbaa manaatii huccuun uffatuu fi haaluma isaa tokkoon qabdu yoo ta'e qoonqoo garaa qofa gootee dura kaa'u sunii miti amala keetiifachuu qabda abbaayee dubartii islaamaa jannata yoo feete qaalii abbaa mana keetii godhi yoo qaalii rabbii eega gootee qaalii abbaa mana keetii godhu qabdu wanni rabbii itti si gaafatu eega heerumte qaalii haadha abbaa keetii osoo hin taanetti qaalii abbaa mana keetiiti heerumte qaalii isaa godhu qabda wanni laaluu qabdu dubartoos dura laaluu qabda kan sahabaa jechuudha akka beera gartee ummata mu'minaa Aishaa faa Khadijaa faa fakkeenya godhachuu qabda mi Khadijaa fakkeenya yoo godhanne rabbi irraa jaalatu angamta akka rasuula gargaaru turte qabeenya siitiin amala bareedaadhaan gaafa waaheen itti buutu sanni beeytanii gaafa naggada isiidhaaf dalaguu sin beeytanii akka itti heerumte sin beeytanii akka itti isa gargaaru turte sin beeytan jechuudha eega isiin duutellee hanqa isii takkaa nama jaalateen beeku hedduudha isii jaalate jechuudha maaliif jaalala isa wanni fide isii irraa maallaqaan bira dhaabbatti waan inni fedhu hundaan bira dhaabbatti rakkoon itti dhuftu bira dhaabbatti bayoo gammade wajji gammaddi yoo rakkate wajji rakkatti jechuudha dubartii jechuun sanii miti tawaggaa sani jechuudha tawaggaa qabeenya ati dhabde sirraa dheessituu miti jechuudha maaliif Khadijaan akkasi qabeenya isiitti baafteeti cinaa dhaabbattee gaafa shiibii bani Abi Taalib amsadii namni maaqabii rasuulaa fi warra isatti amanirra haayanii irraan fuunu akka irraan fuune akka ittiin gurgurre akka irraan binne jaanii maaqabii guddoo irra haayanii jechuu akka nam tokko ittiin seenne akka nam tokko gargaarre jaansan isiin rakkina sii dhabasiisanii wajjin irraan dheeysine osoo akkasii wajji jirtuuti booda osuma akkasii jaalattu osoo jaalattu addunyaarraa deemte jechuu eega ilmaan torba eegagaa ilmaan illee deeyseef ni beeytanii Faatimaa fi Ruqayyaa Mukulsuumii fi akkasumatti kan dhiiraatis Ibraahim jechuudha jechuu
ilmaan jaamoo kana deessee tokko qofa Maariyaan deessee jechuudha. Abdallaa Qaasimii fi Abdallaa fi dhalaa afran isiidhaatu dhale jechuudha. Akkasitti obboleen keenya eega isiin addunyaarraa boqottillee rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam hedduu isii jaalachuu ture sababaa waan isiin qaalii isaa guutuuf jechuudha. Mi'a irra dubartiin teenya maaliif qudwaa dubartii dabartisan hin godhanne maaliif san hin laalle abbaa mana siitiif maa tolatti hin oolle maaliif oofaa oolti yaa dubartii islaamaa kottaa rabbi haa sodaannu gama rabbi haa deebinu eega rabbi sodaattanii abbaa mana keessanii qaalii godha waan inni isinirraa jaalatu yoomiyyuu taanaan godha isa jaalachiisu yaada isa salaa khayrii irratti isa gargaara salaata soggaa azaanee ifii dura haatee isa kaasuu qabda hatta leelii irratti illee salaatu leelii irratti illee gargaaruu qabda duhaallee salaata sunnaa irrattis gargaariif soomuna sunnaa irrattis gargaarii fi aajisa yookaan kaslaana yookaan nama ififatu hin ta'in mana keessatti yeroo hirribaa kaatus nama maddaan hiixatu nama waan qabne hin ta'in rabbii kee sodaadhuuti khayrii irratti abbaa mana keetitiif gargaari ilmaan keetis khayrii irra guddifadhu yoomiyyuu taanaan jannata kajeelii siin jaati wanni gaa dubartiin qaalii abbaa manaa yoo goote jannati seenti wanni gaa hedduudha تنافوا أسمرتين قول باتي هذا والله تعالى عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دبرتي تنيون دا ربنا وهاك جلتو ديرات لي ربي هاك جلتو دبرتي سنيم نمير راباسي ربي هاك جلتو المديراتيس كهرار الراقبين نمير راقبي ربي هاك جلتو هذا والله تعالى عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد